Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam ji nagiya fayyada. Amanuma alhamdulillah wartiftoota kayya kabajamtoota kaqqaalii alhamdulillahi rabbi nagiyaa waliin nu deebisee darsii paartii lammaffaadha. Shurufkaa bobaa jalaatii fi shurufkaa urkaalee garaagaraa qaama namarraa baatu akkaataa itti wallaanan gaa waan dujjee haasofnee dabarsinee jirra. Paartii tokkoffaarratti har'a paartii lammaffaarra jirra. Inshaallah rabbi fedhee boru paartii sadaffaatiin ni xumura. Kanaaf paartii lammaffaa kana keessatti dawaa bashan kan mana nu jiru akkaataa itti fayyadamnu wal barsiifna. Meeshaalee sappilamentarii kiliinikaaliin tajaajila wallaansa garaagaraa kan irratti kan beekamu iddoon inni tajaajila itti kennu kiliinika guddaa Harar keessaa qaba. Kanaaf namoota tajaajila keenya irraa fayyadamtanii fi kan ganaa fayyadamuudhaaf hawwii qabdan hundinuu bagaa tajaajila keenya argachuudhaaf carraa argattan jecha. Kanaaf hedduu isin tajaajiluu irratti nuti baay'ee nu gammachiisa. Yaada keessan isinirraa dhageenye achirra dhaabbanni tajaajila isii kennuu irratti isiniif kennuu irratti baay'eedha nu gammachiisa. Kanaaf meeshaalee sappilamentarii kiliinikaaliin adda durummaadhaan wallaansa kintaarota daqiiqaa 30 keessatti wallaanuudhaan beekama. Madaa baqa isaa laalaan malitti itti dibuudhaaf fi kanaan haala ajaa'ibaa ammayyaa ta'een tajaajila kennuu irratti kan beekamu kintaarota keessaatiif haalaatiifis. Kanaaf baqa isaaf ilaalaan malitti wallaannee walaba taasifna. Kottaa fayyadamaa isiniin jenna kintaaroti daqiiqaa 30 keessatti baqa isaaf ilaalaan malitti wallaannee walaba taasifna. Kanaaf kottaan fayyadamaa isiniin jenna. Akkasumas dabalataanis dhibeelee garaagaraa baay'eedhaaf tajaajila kennuu irratti argamu. Kanaaf bakka jirtanii irraa qooda akka fudhattanii isin affeera. Amma karaa wallaansaa onlaayinarraan dawaa isaa wal barsiisuu irratti yeroo deddeebinu paartiin lammaffaadha. Iddeen irraa dawaa isaa barachuu jirru shurufkaa bobaa jalaatii fi namoota sababa urkaatiin qaamni isaa ajaa'u hundaafuu dawaa isaati kan asirratti wal barsiisuu jiru. Sanirraa paartii tokkoffaa dabarsine paartii lammaffaa keessatti amma kan dubbannu ta'a. Kanaaf isa shanirraa haasa'uu deemna. Kaafee paartii sadaffaarra boru xumura. Nu hordofaa isiniin jenna kabajamtoota kiyya qaqqaalii galatoomaa. YouTube keenya kana sarchii godhaa meesar 9465 gootaniiti YouTuberra keessan seentaniituma meesar 9465 itti barreessanii sarchii godhan isin dhufaa jechuudha. Kanaaf galatoomaa isin jaamma karaa dawaa wal barsiisuu yeroo tarkaanfannu. Inni tokkoffaan kanarraas keessa barannu fujulii. Fujul kun hafirii ta'uu, kokkorfaa akka dinnichaa san ta'uu lachuutu ni ta'a jechuudha. Fujul kan akkam gooteet itti goota ajaa'ibubaatiif takkaa'u shurufkaa hurkaatiif. Fujul kun ni gargaara ija shurufkaa hurkaa namarraa dhorkuu irratti keessattuu hurkaa bobaa jalaa namootaan hojiidhaa fi haala garaagaraa irratti bobaan jalli dafee hawwee hurku. Kanaaf fujul kana fuudheetuma juuzii godhee maashina darbee juuzii godhee juuzii isaa san fuudhee jalsariin itti dabalee waliin laaqee bishaan burcuqqoo takkaa wajjii waliin laaqee achii booda wanna keessa kaatee firiija keessa kaatee akkasitti isa kana hoggaa qaamni isaa hurkee takkaa'u qaamni isaa shurufkaa'u deemu itti dibaa jechuudha. Torbanitti guyyaa 2 godhataa akkasitti torbaan 2 wal faana godhataa. Ajaa miilaatii fi ajaan bobaa jalaa hundinuu irraa hafaa jechuudha. Kanaaf fujul baay'ee dawaadhaatti fayyadaman isiniin jaa. Inni lammaffaa lubbuu timaantima daffa godhannoo kana jechuudha. Timaantim kana juuza gooteetuma mudhuraa isaa kan juuza teessan achiin isa san kallattumaan hoomee miila kan ka'e faana miila keetii jalatti laxxaftee timaantima adda murteetuma faana miila keetii jala laxxaftee qaarsiitti kaa'atta. Takkaa hojii timaantim juuzii gooteetuma faana miila keetii jala dibde. Haayi. Na daqiiqaa 15 dibdee akkasitti haara qoruu cifoota qaarsiitti kaa'atta. Duuba akkasitti miila kan keetti faana miila keetii jala dibuun ajaa kophee hunda hambisaa ajaa bobaatti illee hambisaa jechuudha.
namni bobbaan ajaa'uun annaa sababa hurkaa adda addaatiin miilli ajaa'uun sababa hurkaa adda addaatiin kanaaf sababa timaantiin juusii gootee dibuudhaatiin manuma kan kee keessaa akka dawaa takka maallaqa baastee kiniinaaf maarreeta kan barbaanne dawaa tokko kan barbaanne manuma kan kee keessaa fayyadamtaa jechuudha. Kanaaf hanga torban tokkooti akkasitti miila kee jala dibataa ajaan miila sirraa dhaabbataa ajaan kophee miilaatis ajaan bobaa jalaatis sirraa dhaabbataa jechuudha. Inni sadaffaa wanna daa'ima ficaa daa'imaan yeroo daa'imaan akka daa'imni qaama isaa hurkaan sun hin ajoo'ine godhuudhaaf ficaa daqqii takka harkarratti afuufanii akkasitti daa'imman dibanta kan jirtiin burdatu latfaalii budaaratu latfaal jaama afaan arabaatiin afaan keenyatti maal jaama hin beeku hangaa'e daa'ima maal paawudarii daa'imaati moo maal kanaaf kana footoon isaa asirra jirti ni agartanii harkarra akka facaafamee jiru kana footoo isaa asirra isin kaa'itiin jira. Isa san daa'ima qaama facaasan san fuuteetuma akkasitti bobaa kan kee jalaa fi miila si ajaa'us dibataa itti facaafataa sirraa dhaabbataa jechuudha. Kanaaf akkasumatti egaa inni afuraffaadha kasiin kunii salaxaa kana fuuteetuma ajaa bobaatiif ajaa miila akka ajaa'iba dhabamsa akkam goota ni urreessite salaxaa kana egaa isa urreessite booda achii booda wanna goota paawudara akka wanni juuzii dhugan goota salaxaa kana jirteetu maashina darbetti amma juuzii ta'a gootee jechuudha. Juuzii isaa san takkaa'uu baala isaa san ciccirtee juuzii goota achii booda hoggaanii fi juuzii gootee booda takkaa eega urreessite booda harkuma isaa urreessiten san urraa isaa san bobaa kan kee jalatti rirriittaa jechuudha. Rirriida bikka si ajooytu miila kan keetitti rirriida takkaa'uu isa san urreessite jiidhuma isaa san kaarsii kan kee keessa faffacaaftee kaarsii kan kee uffattaa jechuudha. Ajaan miila qaxxa obboleessaa takka ammoo juuzii gooteetii wanni keessa kaa'attee firiija keessa kaa'attee akkasitti torbaanitti marra lama akkasitti dibattaa jechuudha. Bobaa keetii miila kan kee torbaan lama taraa akkasitti dibattaa sirraa dhaabbate jechuudha ajaan miilaatis. Inni shanaffaa egaa biqdanuus jaanii biqdanuus tun waanuma mooraa keessatti dhadhaabanii kunoota bobboo qalamarraa diban tana keessa dhaabbatu tana kun asirra baasitiin jira. Isin tunis egaa mooruma keessa meeriitii ifiinis ni meeriitii namnis ni meerisiisa. Haaluma sanii hojii biqdanuus tana fuuteetuma shurufkaa bobbaa jalaatii fi shurufkaa miilaatiifis dawaadha jechuudha. Baalasii kana murteetuma akkasitti ishii tana urreessitee egaa urreessitee booda takkaa'u baalasii kana cirtee bishaan kubbaayyaa tokko darbitee kubbaayyaa bishaanii san danfistee atileen nayitee danfistee daqiiqaa 5f achii booda jalaa mirtee bishaan jalaa mirte saniin qaama kan kee bikka shurufkaa bobaa kan kee jala bikka shurufkaa kana rirriittaa jechuudha. Diddigda qax walii akka ajaa'ibaatti jechuudha. Isii urreessitee urraasii san dhiistee bishaan owwalaan akkasitti didduus kaarsi miila keetiitis bobaan keetiitis ajaan sirraa dhaabbataa jechuudha. Kanaaf gaa darsiin teenya dawaa shana nama wal barsiifna kana mana keessa akka fayyadaman kan akka irraa fayyadamtan isin affeeraa. Kanaaf hedduu galatoomaa namoota yaada qabdanii fi gaaffii qabdan nuuf dawwalaa jirtan gaaffii teessan nuuf deebisaa jirtan namoota kaarsiin miilaa ajaa'uu fi bobaan ajaa'uu hundinuu irraa fayyadaman isin jaa darsii tana meeshaa saplamentarii kiliinikaaliin sa'a dabalataa warra onlaayinaa fayyadamuuf dawaa barsiisuu irratti kan argamu. Akkasuma tajaajila waliigalaatis kiliinika isaa keessatti kan irratti kan argamu keessattuu batalii kintaarot daqiiqaa 30 keessatti baqa isaaf ilaalan malitti wallaannee walaba taasifna. Kottaa fayyadamaa isiniin jenna. Adaraashaan keenya Harar Nook gubbaa irratti argamna. Harargee ba'aa Harar Nook gubbaa irratti argamnu. Kanaaf jechaan bilbilli keenyaas asirra jira. Gaaffii fi yaada qabdan nuuf dawwalaa, nuuf bilbilaa, nuuf barreessaa isiniin jenna. Hanga darsii sadaffaatiin paartii sadaffaatiin walitti deebinutti nagaan naa turaa. Affeerraa kootii. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.